seentanii kannattan koppilinkii fi taaptaap godhaa. Dhaggeeffadhu arfaatteen. Gaafa duraa sana abbaan si gargaares namni si gargaares kafadhe namummaadhaaf si cinaa dhaabbate warri amma sirraa haasoo jiru kunis warri amma maal nurraa haasoo itti jee gastii bannatee ati dhiifama gaafannaan ol baatee dhiifama gaafannaan maaliif dhiifama gaafatti jee rabshaa godhu kuni namummaa yoo sii godhanii jiran biyyummaa namummaaf sii godhan jeetii yaadan illeen. Kanaaf erga gabbaatee nama dila kanarra dhiifama gaafatte booda abbaan barbaade dhiifama si haa godhu. Gastii nama tokko irratti hirmaatin Otoo waan akkanaa ibsa kanaa kan yaada kanaa kan nuti jaayillee caltee itti dhis dalagal. Dalagaate qofa xiyyeeffadhu. Dhiifama gaafatte hawaasa dhiifama gaafatte. Yoo viidiyoon tiyya isin rabbashite yoo wanni nan hojjedhe isin rabshaa isin goote dhiifama naa godhaa ittiin hawaasa kanaan. Balleesseetiin jira intala dubaraati namni itti dogoggoraa badumatee tokko beekuun tokko waan takka. Atummaanuu. Kanaafuu abbaan barbaade waan fedhe haasa'u abbaan barbaade waan fedhe haja'u kana booda hojii ta'e qofa xiyyeeffadhu. Okay? Anilleen akka nama tokkootti dhiifama ol gaafannee jira ammallee irra deebiitiin dhiifama si gaafadha dhiifama naa godhi viidiyoon asirra waraabirra dhiifama naa godhi ayyoo wanatti aartee irratti dhiifama si godheetiin jira obboleettii tiyya kanaan alatti immoo abbaan barbaade ijoollee irratti sheer godhaa jamaa ijoollee irratti sheer godhaa abdii ifaa irratti sheer godhaa ijoollee reefar jala turte caalaa irratti illee sheer godhaa dandeessanii caalaan asirratti gosti nama namaa keessa taa'u jira gamana gastii irratti baanatanii tattaa'u jiranii sheer godhaa namarra sheer godhaa wanna ta'aniiti isin olleena yaada keessanillee ibsachuu ni dandeessanii amma micootana ganaa irratti hin duulina viidiyoo takka irra waraabina suuraa isin duraan turte san namni ni jijjiirama arraati bareedduudha taa'u jirtu tun tarma jala taa'u jirtu biyya namaa keessa teessee bareeddu jirtan tarii boruu eessa akka dheetu hin beektu isinis kaleessa akkas turte namni ni jijjiirama guyyaan tokko bareeda guyyaan tokko badaa guyyaan tokko gaarii guyyaan tokko hamaa jiruudha san tun jiruudha namni yoo har'a dhabe boruu harkata har'a qabu boruu dhaba waan rabbiin uumamaan kaa'eetu. Kanaafuu suuraalee isiin duraan dabarsite takka fuutanii intala dhalaa takka akkana taatee duraan maaliif akkana irratti absinaa maaliif akkana goota maaliif akkas goote taniini irratti hin durinaan bakka ni gaamicotan. Balleessitee bakka balleesseetiin jira yoo miidiyaa gubbatti isin gabbee waa balleessu taate dhiifama naa godha jette tanaa ol maal toofe tanaa ol mana banattanii akkamitti akkana jette kaleessa maaltu isii erge maaltu kaleessa akkana jee gahee kutaa waliin buusi maal sanii miti isiif fuutanii akka ifi barbaadanii maanoo keessa galchitanii miciyoo amma gaafa micoon ifa gartee achi keessaa baatee hawaasa kanatti balleesseetiin jirettee dhiifama isin gaafattu. Gaafa duraa ifumaa fuutanii wanta keessa galchitanii goolii keessa galchitanii badii keessa neetanii micoo arra gisee isin as deebitee lakkii balleesseetiin jira hawaasa keenya isin balleesse Oromoo tiyya guututti yoo isin nama fattanii jiraatan dhiifama naa godhaadha yoo ta'e micoo tun badii maal qabdu bayita kan qabdu. Kanaafuu suuraa isin kaleessa gaafacha jirtu gaafa kana akkana turte arra akkana taatee akka dhiqattee maal ka jiru kuni rabbii godheef obboleeyyan kiyya rabbii godheef ati arra bareeddee jiraattu boroo fokkatu malta arra dhabaa taatu boroo harkatta guyyaan tokko gaarii guyyaan tokko badaa jiruu addunyaa tokko asitti malee hin deemne akkas malee hin deemtu addunyaan anin arra bareedaa kun boroo eessa kan jiru hin beeku arra tiktok irraa hin taasisa boroo bikka biraa jiraachuu hin danda'a. Kanaafuu micoota irratti hin duulinaa du'aa isii goonee jirra jabaadhu dalagaa ta'e qofa irratti xiyyeeffadhu abshir akkee tokko deebisan samii haa ba'an itti dhiisi abshir ayyee abba dhufee maal akkana hin jee maal akkana jee ijoollee keenya tanaas namummaa jecha si gargaaran kalaas dhume saniin alatti nuti maarree waliin buustaa maal waliin buustaa dhiifama gaafachuu keetiif itti fufi uumaa abshir karaa itti fufi qabi jalaa yoo dabalu jiraata takka ammoo jalaan kaasiniiti ijoollee sana ol galchi jararri sheer godhaa jamaa. Irratti dawwalna warra jala teessan irratti dawwalna yoo danda'ame jararra sheer godhaati yaama haa dhufanii isin bikki dheetin jirtu warri haasa'uu barbaannaa yoo kammoo isin hojii dubbachuu barbaannaa yoo jaankaa taate maaliif waan akkanaa goota maal goota badii isin goota hin jirtu hanqaan harketteen jala taa'uun ture irra wanni isin balleessis akka hin jirtu koppiliin godhamee koppiliin itti muddaa warri irra dawwaltan jala teessan irratti dawwalina asumaanuu nallee filoo godhaa namni filoo walirraa hin qabne isiniif hin deebisaa filoo nu godhaa micootana irratti hin duulinaa kalaas gahee jiraati dhaabarra abbaan barbaade immoo bikka isii hojjaasoo fadhe haa dhufee yaada akkanaati waan akkanaa tana goote jiyoo jiraate wanni waan isin irra goote san keessatti warra teessanii jala dhaggeeffatan jiyoo jiraate yoo isin badii qabaatte hawaasni kun guutuun ni arga isin tun balleessite moo balleessine waan jiru hawaasni akka gaariitti arga ni beeka jechuudha hawaasni haaloo ture irra guutuu lakkii balleessitee jirtii yoo kaja'u jiraate as dhufanii waan akkanaa tana goote waan akkanaa tana balleessitee hajaani dhume kanaan achi wanti takka namni. Akkasii bari networkiin natti jira.
Galatoomaa nama abdiyyee yoo fida jiraate nan galcha share qola. godha mee biyya fida. Abdii share godha. Abdiyyee dhiyaarra. Koppiliin bara namaa tokko koppiliin gootan koppiliin kiftaaf taphatan godha meeqa. Addan dhaabina mee koppiliin kitan cinaan tokko koppiliin qabadha cinaan tokko taaf taaf godha mee taaf taaf godha. Akka taaf taaf godha kan turkiin sirriitti malee namni bakka namni dabaluuni taaf taaf Yoo isin koppiliin akkana kibarba. taaptaabii gootan amma isin galcha laal. Okay, nama tokko seeni yaadirraa fuudhimee nama tokko chaanaas. Takka takkaan dhagahama. Wajjiraan takka takkaan sinne yoo yoo. Akkami yaa Rafaatti enya nagaa jirta Fayyaa akkam jirta jabaattaa? jecha wallahi kasii godhees rabbii jecha sii godhee takka ilma namaa dhiifama hawaasa guutuu gaafattee achi deemanii mana banatanii arafaat akkana taatee arafaat gaafa san akkana taatee gaafa san akkana taatee takotte galaanni haa fuudhu taaftee irra guddoo taaftee dhiifama gaafattee ilma namaati akkuma badhaasaan siin jee rabbiif jecha sii godhe kasii godhe illeen sii godhe. Ilmi namaa ilma namaati sii galee ilma namaa dhiifama gaafachuun nama ilma namaa dhiifama gaafateetu tarabbiituu beeka sii galee akkasii dalagaa ta'e irratti xiyyeeffadhu gizeenii fi dhuftee liifii seentees ijoollee wajjin bashannanii qofle malee jecha ilma namaatti dhiisii tarabbii irraa qabadhu garee quraanaatillee seenii. Akkasi karaa rabbii bichaa deebii inshaallah rabbiin haala hunda si haa mijjeessu jireenya kee hunda rabbi siif haa tolchu nama haadha fiitiif toloolu rabbi si haa godhu dalagaa biyyoon baatanallee rabbi si haa laaffisu jabaadhu siin jaa uqteetiyya qaalii rabbiif jecha si jaaladha nutillee biyyuma namaa keessa jirra ajandaa miidiyaa kanarraa firraatti dhiisii takutte akka taateef akka hundattuu jireenyi duniyaa kun gartee miti takka toltuun dhufaa takka hamtuun dhufaa. Wanni hundinuu uumama rabbiiti. Wanni rabbiin hin fidin hin jiru sii galee waa hundaa rabbumaaf fida sii galee toltus rabbii fida hamtus rabbii fida wanni hundi rabbiirraa dhufti siin jaha ani gastii namaatillee hin seenuu jaluma kana nama lallaala akkasii jabaadhu inshaallah si hojii jirraa obboleessi jaalanna jecha ilma namaatti dhiisi sii galee. Amma sagalee teeta waraabanii gaddiisanillee gizee laalu hundi keessanuu harargeen jennee arusiin jenne hundi keessanuu rabbiif jecha dhiifama naaf godhaa jette malee ilma namaa qaxuu iteen qabdu jechi ilma namaa namni tokko keessaan dhufee sin dogongorsiifne jechi ilmaan anummaan si dawwalee yoon si hojjaase si dogongorsiisuu danda'a garuu rabbiif jecha dhiifama naaf godhaa niin dogongoree arusii arrabse arrabse harargee tuqe tuqe. Hunda keessanuu yoo isinitti dogongore dhiifama naaf godhaa jette jecha keessii galee nama tokko keessaan dhufee kana naan jeeqeette afaan kee kara dabeesse oofe hin jiru garuu ilmi namaa hamti asirratti ol ba'anii fooloo barbaadaaf nama jecha namaan jaaniif hamamatuunis sii galee akkasii duraanuu koflaafi taphaan si beeyna jecha naman tuyxu akkuma duraan koflaafi tapha kee ooffattutti gizee boqonnaa harkatte hottu manni keetii banadhu miidiyaan kanama hundaati jecha namaa duraanuu komantii namni jala kana waan fedhe siin jiru hin laaltu amma immoo namni hundi dhiifama naaf godhaa jecha matiin haasee gaddiisa tokkoon arkeette jecha san irratti gabbaatee dhiifama naaf godhaan hin dogongoree jecha inni jeessaniitu garana nyaateette jecha kee kan hin dhageen karabbiin keenya dhageessise akkasii. Dubbiillee dheeradhee dhiifama naaf godhaadha yookaan jecha kiyyarratti aartan jiraate ilmi namaa kara laala akkuma bifti adda garan namaa waladda yaanni namaatis waladda dhiifama naaf godhaa rabbiif jecha yoon dogongora dubbadhee akkasii obboleetti xiyya dhiifama hanganumaan dubbachuu olbee baga nool galchuu fayyadeefillee galatoomii ukhti xiyyaa rabbiif jecha si jaaladhaa sin beeku sin jaa islaamummaaf jecha si jaalladha. Taataa koppiliin godhaa nuti habar baannu yaada babbareedaa akkanaa kana. Yeroo tanatti micoon gorsa akkanaati jajjabina akkanaa kana barbaachisa. Namoota akkanaa kana qofa babbanna. Shaggiitu itti fuuf. Abbaan barbaade mana banatu. Laal itti dhiisaa ijoollee gamaa gamana mana banatu tan agartee mi hundi isaanii si jala deebuu ta'an araffaat. Si jala deebuu ta'an. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Shaggiituu lubbuu. Akkam jirtaa jabaattaa bareedduu tiyya. Ya akhi, fi baga jiraatte. Mashallah. Baga jiraatte habiib.
miira keessaa bahii hin aarinii rakkoon qabu. Jaalibsaallee sabboonaallee ol galchishi. Isaanitti illee inni mufatini. Isaanillee nama dursa sagalee sii ta'aa ture. Okay? Laal yoo isaan dhufanii yaada hamaa dubbatan taate abbaan fadhe kana booda isaan waa takka kana booda waan ta'e yoo micoon tun badii yoo goote arraan mee namni jala jirtan hawaasni kun ni arka. Miciyyoon tun yoo badii qabaatte micoon tun badii qabdii jaa waan arra goote kanarratti. Oromoo yoo nama uffatanii jiraatan tokko hin jenne hararge hin jenne arsi hin jenne badii yoon qabaadhe badii xiyyinaa dhiisaadhaa jette. Waan hin qabma dura dalage keessa yoo dogoggoraa waan dubbadhe soo dubbatan akkana jechuun badiidha badii biraati badii namni tokko badii ofirra beekee waa balleesseetiin jira hawaasa kiyya dhiifama naa godhaadhaa yoo kaji'u taate. Jetti sirriidha bar isiin hin jenne isiin dogongora kiyya naa dhiisaa. Akka ati addus badii ni qabaa micoon tun gabbaatee akkana waan kana. Badii hin qabu bar akka isaan jedhaniitti namni si dogongorsiise eenyudha jennaani hararge si dogongorsiise eenyu si dogongorsiise namni dhuunfaadha si dogongorsiise ni jira. Jecha akkanaa gaafii akkanaa gaafatan jarri kun ijoolleen kun nama sagalee isiif ta'aa ture siigalee nama gargaaraa ture kanaafuu isaanillee akka ittiin aarree barbaadeeti malee ani waan biraa miti siigala. Ani naarree bar shaggee ani ol galchee akka nama takka gastii galchee bar gastii galchee osoo asoo jiraniiti qaree eenyu arsii arrabsisiin jedhe eenyuutu harargee eenyuutu arsiitti si ergi laal dubbii ani isaan lachuu dhiifama naaf godhaa. Isinitti balleessaa jira namni balleessine jiru. Arafaat si gaafatanii miti deebii deebiftee fi jirta. Eenyuun arrabsee kaan? Ani eenyuun arrabsee qoy? Qara arsii takka naa jedhee arrabsee? Gaafatanii deebistee fi jirta. Yaa'u haa ta'uuti nama kana yookiin namni sun dogongoruu danda'atis dogongoraan jecha wayii keessatti dubbachuu dandeetta. Isaanillee walgalchi isaanis akkasittiin aarree. Uummanni Oromoo hundi keessanuu dhiifama erga isin gaafattee dhiifama godhaa fi nama shandaa kanallee beekoo miti nama gandummaallee beekoo miti mucattiin tun daa'ima uummata akkaayyuu hin beeytu jajjabeessaanii irra ilaalinaa erganaa dhiisaa balleessee jira dogongoree jira erga jette isiin intala dubartii tokko kabajamuu qabdi haadha ofiiti obboleettii ofiiti jaartii namaati waa baay'eedha jechuudha waa baay'ee namaaf taati. Kanaafuu kabajaanii horii komantii jalatti illee waa jettan wanti immoo horii immoo waraabaa.